هاي أكم زرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي أورومو بوك سجلي كتابة دران درسي جرا يوتيوب channel كينيا تبغى نجان نفتني سنين جتة أني بيكار إيجان هرمو شورا أولانا أرتي أورومو كيستي أبدا تبتشاج أورومو بوك مي ويب سايتي كيسجلي كتابو تجرا جرا أكافوني إلى اللي الرتي هذا كينيا نيكينينا نبوهارا irraati baranna kana malees immoo yaada keessan karaa koomentii fudhannaa jechuudha. Kanaafuu waliin dhaggeeffannuti mee hundumti keessan karaa keessaa maal akka yaaddan akkaataan itti waraabame maaltu akka sirrachuu qabu maal immoo akka jaallattan maaltu immoo jajjabeeffamu akka qabu koomentii irratti nu barreessitu jechuudha. Akka trailerii wayii immoo isiniif hojjedheera galaatii mee isti dhaggeeffadha. Just trailerii isaa kunoo kanumatti aansitanii isiniif kenna daqiiqaa 3dha. Just xiqqoo shi walirraati kukkutee jechuudha. Seenichi kan inni jalqabu jaarraa 18ffaa keessattidha. Dargaggeessi Dooyyolii ban jedhamuu fi durbeen Bisii jedhamtu qe'ee isaanii Abisiiniyaa irraatii humnaan fuudhamanii garbummaaf gurguraman. Kaampii garbootaa cimaa keessatti kan hidhaman jarreen lamaan kun guyyaa keessaa gaaf tokko mudannoo ajaa'ibaa wal baran. Akka bishaan waraabaniif erga dirqamaniin booda Bisiinis innis eegdotaan marfamanii gara lagaatti geeffaman. Achittis Dooyyolii ban Bisiidhaan yeroo jalqabaaf arge. Halluu gogaa miidhagaa mataa ishee maramee jiruu fi gogaa isheen kaawwattee jirtu yeroo argu qalbiin isaa fuudhame. Yeroodhuma sana jaalalaan kufe. Isheenis ni jaallatteen. Walitti dhufeenya isaan uuman gadi fageenyaan kan ibsu kitaabni kun iddoo baay'ee laphee nama raasu. Wal qabatanii kaampii sanaa baduuf yaalli isaan taasisan fi erga halkan tokkoof badaniin booda eegdotaan qabamanii yeroo isaan deebi'an haala nama onnachiisuu fi garaa nama raasuun kaa'eera. Jaalalli Dooyyolii banii fi Bisii asirratti hin dhaabbatu. Kaampii sana keessaatii gurguramee bahuu fi Bisii irraati adda bahuu waan hin barbaanneef Dooyyolii ban amala rakkisaa baase. Akka namni kamillee isa bituuf fedhii hin godhannetti. Sababa kanaafis ulee fi reebichi hamaan irra gahaa ture. Haa ta'u malee miidhama isaa danda'ee jaalalaaf wareegama guddaa kaffale. Bisiin immoo isa caaltee argamte. Namni akka ishee hin binnee fi Dooyyolii ban irraati adda akka hin baaneef amma qaroo ishee harka isheetiin balleessitutti geesseetti. Egaan wareegama kana hundaan booda maaltu uumama laata? Kan fedhe ta'ee namni isaan bitu ni argama moo achi keessaa miliqanii jireenya mijaawaa jiraatu? Seenaa guutuusaa oromobook.com jala seenuudhaan kitaaba irboorichaa guutuusaa sagaleedhaan dhaggeeffachuun ni dandeessu. Egaan traileericha erga dhaggeeffatanii booda immoo xiqqooshii dhaggeeffachuudhaaf waan jarjartan natti fakkaata. Mee ani isiniin gadhiisaatii deemaatii immoo ilaalaa si review goonirraa walumaa galatti kitaaba irbooricha oromobook.com irra jiruuf 10 keessaatii 9 kenninirraa. Isinis immoo yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Egaan kan isin wajjin turtii taasise ani beekaadha. Yerootti aanutti immoo kitaabota kan biraa Oromobook irra jiran tokko tokkoon review goonaa hunduma isaanii irratti yaada mataa keenya ni kennina isinis yaada keessan ni fudhanna. Egaan viidiyoon inni har'aa kana fakkaata ture amma yeroo taanitti wal arginutti yeroo gaarii.